Akkam ooltan. Waa'ee jaarraa warri wajjin barate kaaka Dr. Muhammad wajjin Somaaliyaa gaafa dura qabsoo eegalan deeme kaaka Professor Ismail warri isa wajjin lole isa jala lole kaaka Abdu Jalilii fi Jamal Faa warri inni guddisees obboleeyyansaa warri inni wajjin dhalate dubbatanii an jaarraan beeku dalagaasaa qofaan beeka. Dalagaa saat irraayin hanga tokko keessattuu waan arra jarru kun haasa'an kana bifa xiinxalaatiin ma'anaan sii maali qabsoo Oromoo keessatti ka jiru irraayin dubbadha. Kunis maali haasaa irraat irraa akka hubattanitti namni hedduun kan irra deddeebi'ee dubbatu jaarraan ganamarraa kaasee hanga guyyaa akhiramutitti wanni inni hedduu fardeeffatee dubbatu waa'ee qawweedhaati. Yeroo duraatiif kan hin argee viidiyoo tokko hoggaan argu Jaafar aliitii waraabeensa wanni hedduun ni fardeeffatee dubbatu yaa bineetii tana fidadhaa ilmoo isin qabdus jeet dubbata maali bineetiin tu jeetiin hoggaan laalu yeroo hedduu ijoollummaa irraa is kaasee waan akkasii akka dubbataa turen gaa hubadhe kanaafuu jaarran maaliif qabsoo hidhannoodhaaf fardeeffate ka jedhu waa'ee jaarraa dubbachuudhaaf osoo hin tahin maaliif tooftaaleen qabsoo ittiin deemsisan hedduu jira kana keessa maaliif wanta na fardeeffate ka jennee wanni gaafannuuf akkaataa inni itti siyaasaa Oromoodhaa uummata Oromoodhaa rakkoo Oromoodhaa akkasumas siyaasaa addunyaadhaatii fi akkaataa diinota Oromoodhaa itti hubate hanga tokko akka fooddaatitti nu garsiisuu waan danda'aniif maali wanni ijoollummaadhaan mataa isaa keessatti waa'ee qabsoo hidhannoodhaa haba qaalee maali jennee hoggalaalle sababoota gurguddoo sadii waan jiran natti fakkaata. Sababni duraa seenaa abbootii isaati. Maaliif namni seenaa uummata fi seenaa saba fi dura maatii irraa hubata. Maatiin bu'uura hawaasaati, bu'uura saba tokkooti, bu'uura biyya tokkooti. Namni maatii isaa irraa tokkoffaa maatii isaa beeka. Lammata waan maatiin isaa gaafa ijoolleedhaa ittiin mataa isaa keessa qaran saniin guddateeti addunyaa ittiin hubachuu eegalu maatii irraa jechuudha. Jaarraan akka hiree ta'ee waggaa waa'ee maatii isaa hedduun haasofne. Waa'ee maatii isaa kaawwaa xiqqoo barannee barruu Abdurrashiid katabuu fi akkasumas gaafiif deebii Hassan Aliitiin Jaafar Alii godhu irraa hubanne jechuudha. Kanaaf waa'ee maatii isaa waggaa hubannu dhiiroo eenyummaan maatii isaa seenaan maatii isaa tun hanga tokko waan qabsoo hidhannoo kanarratti akka fardeeffatu godhuun ooltu yaada jiru tun mataa keessa na dhufa. Maaliif waggaa jennee akkuma reefuu Abdurrashiid kaayetti abaaboon jaarraa Ibro Shaka waraana Masrii wajjin osololuuti wareegame akaakunsa Hamid Ibro lola milik booda waraanni milik ajjeese san booda abbaan isaatis kun hundi wanni si garsiisu qabsoon Oromoo har'a qabsoo Oromoo jennuun tuni deebisaa waan sabni Oromoo dhuma bardhibbee 19ffaatii fi jalqaba bardhibbee 20ffaarra Oromoo mudatte san keessa mudaa kufaatii san keessa ka'uudhaaf qabsoo godhamu jechuudha. Kanaaf hirmaannaan abbootiin isaa godhan sun yookiin immoo akaakoon isaa faa godhaa turan sun hanga tokko waan qaranitti fakkaata maal jechuudha. Lolli Ibro Shaqafaa keessa kufan sun kan Masrii Oromiyaa ittiin weerartee Biritishiif yookiin warra Ingilizootaatiif koleenfattuu yaalte akka ta'e Professor Muhammad katabee jira. Lolli sun seenaa Oromoo keessatti Oromoo bahaa keessatti jijjiirama guddaa kan dhawwaaqe ta'uu hubachuun barbaachisa. Maaliif? San dura Oromoon naannoo sanii raabadooriidhaan wal jaaree sirna gadaatiin bulaa raabadooriidhaan ifirraa ittisee ifis kabachiisee ormaas kabajeetii waliin jiraataa ture. Maaliif humna jabaa waan qabuuf gootota waan qabuuf waraana jabaa waan qabuuf lolaa ture jechuudha. Garuu diinonni san dura inni lolaa tureen warra meeshaa wal fakkaatuun lolu ture. Warri Masrii kun karaa upaashaatiin hoogganamu kun hoggaa dhufu qawwee raabadooriin takkaan arginiin dhufan jechuudha. Kanaaf yeroo duraatiif diina afaan addaa haasa'u karaa saasa addaa dhufaa sun wal arguu dhufe jechuudha. Yeroo duraatiif jechuu ni danda'ama naannoo sanitti waraanni Raawufaashaa sun cabsee magaalaa Harar eega qabate booda waggaa 10f qawweedhaanis caalaman tooftaa fi onneedhaan loluudhaan magaalaa Harar keessa akka bahuu hin dandeenye dhoorgee akka ture seenaan nu garsiifti. Waggaa 10 booda mohatanii waraana Masrii san biyya san keessa abdiin takkaa'u hawwiin naannoo san koloneeffachuudhaaf qaban akka galman geenye hongeessanii deebisuu
Hata hummo injifannoo isaa argattu malee raabadooriin asirraa hedduudha miidhamte. Wanni si miidhamte keessaa tokko maali lolli waggaa 10 kun keessattuu cibraa faradoo yookiin immoo kaavalarii jennu kun guutumatti barbadeesse. Dhukkubni ajjeefamuun kun hundi humna silaa saffisaan deemtee waraantee deebituu dandeessu. At that stage that was the most advanced unit of the army. Waraana san keessaa hedduu advanced ka ta'e ture. Waraanni sun humni faradoo sun miidhamuun itti aanseetis qondaalonni gurguddoon raabadooriidhaan miidhamuunii fi dhumuun kanneen akka yeroo shaqaa dabalatee jechuudha. Kunis hogganni waraanaa jabaan hanga as bahutti ni laaffise jechuudha. Kasadaffaa immoo lolli waggaa 10dha turu kun dinagdee Oromoo naannoo sanii miidhuu danda'e jechuudha. Kanaaf warri Masrii Mohaammed bahee waggaa 3 keessatti waraanni Minilik dhufe jechuudha. Waggaa waraanni Minilik dhufu waggaa waraanni Minilik naannoo san gahu Oromoo lola waggaa 10 irraa reefu dandamachaa turte jechuudha. Waraanni Minilik isaanii okkolu isaanii madaa'ee itti dhaqqabe. San qofaa miti waraanni Minilik ka warra Masrii san caalaa hidhate. Ka warra Masrii san caalaa jabaat ture. Akkamitti jabaate? Tokkoffaa Oromoo naannoo biraa qabatee dachiisaa gabbarsiisee diinagdeedhaan gabbatee ture. Lammata warra Faransaay warra Ingiliz akkasumas warra Xaaliyaan kan waliin dhahuudhaan qawwee naannoo sanii warra kolonistoota Awurooppaatti gadi hin taane hidhatee dhufe. Qawwee ammayyaa. Sadaffaa Minilik namoonni hedduun hin dubbanne maali? Faranjoota ture kaisa gorsaa ture. Waraana haala tarsiimoo ammayyaa keessatti kaisa gorsaa turantu ture jechuudha. Kana sadeeniin calanqollar warra dhufan. Wal dura dhaabbannaa duraati irratti keessattuu wal dura dhaabbannaa gama lafootiin godhame irratti hanga fedhees qawween warra Minilik hammaattus raabadooriin ni mo'atte. Waraanni Oromoodhaan ni mo'ate ture. Haa ta'u immoo sanboota gara gaaraatti bahuudhaan madaafa gawwaa qarree dhaabanii itti gadi facaasuun keessattuu dubbee waraanaa bakka isaan madoo itti fooyyeffatanii fi waraana irraa bobbaasan arguudhaan fagoorraa bakka eeboon hin geenye bakka mancaan hin geenye irraa rukutanii cabsuutu uumame jechuudha. Akkana shakkutti jaarraan kana dhaggeeffataa waan guddate natti fakkaata. Kanarraa maal hubata? Namni akka jaarraa ijoollummaadhaan dubbiin Oromootuun quuyitu rakkoo Oromoodhaa argutun Oromoon akkasi goota turte sun akkasi jabduu turte sun maaliif cabte jee hoggaa yoo gaafate gaafii mataa isaati deebiin inni argachuu danda'u waan takka qofa qawweedhaan jaalamte jechuudha. Kana qofaa miti Oromoo qofaa miti yeroo san bardibbeen 19ffaa gama dhumaa kun haala lolli addunyaa itti godhamu jijjiiree ture. Akkamitti san dura dirree lolaallatti injifannoon ka murtaa'u takka gootummaa loltootaatiin lammata immoo tarsiimoo qondaalota waraanaatiin. Eega qawween falasafamtee qawween yeroodhaa yerootti fooyyahaa saffisaan dhukaasuu qawwee rasaasa gurguddaa dhukaasuu eegaltee booda jagnummaanii fi tarsiimoon caalaa wal caalmaan qawweedhaa dabalaa yeroo itti dhufte turte jechuudha. Akkuma calanqootti Oromoo irra guma geesse kan amma Suudaan keessatti illee yeroo warri Ingilizii dhufe Winston Churchill keessatti maasan keessatti Ingilizoota nama 8,200 waraana Suudaan 52,000 mo'ate sa'a 6 keessatti akkamiin mo'atan. Warri Suudaan akkuma dur namni harkaa waliin baheetti dhukee walirraa kaasanii itti qajeelan. Jarri fagoo dhaabatee itti gadhiise jechuudha. Meetira 50 meetira dhiyaachuu hin dandeenye warri itti horee. Hoggaa sa'a 6 booda ni raawwatan jechuudha. Kanaaf akkana fakkaatutti jaarraan seenaa calanqootirraa seenaa Raa'uuf Baashaa sanirraa wanni hubate Oromoon wanni cabxeef akka namni hedduun jiru qoqqoodamuu fi kana qofarraa osoo hin taane wanni Oromoon cabxeef inni guddaan qawweedha. Ardhallee kan namni ittiin bitamaa jiru qawweedha. Kanaaf Oromoon mirga fi deemfattee goonfachuu yoo ka barbaadu taate waan alagaansi yookiin immoo diinnisii isii ittiin cabsattee san harkatti gaffattee humna walgitu ka qawwee qabu jaarrachuun dirqama ka jedhu mataa keessa waan dhufe natti fakkaata. Sababni lammataa jaarraa qawweedhaaf yookiin immoo qabsoo hidhannootitti isa cichisiisee fakkeenya finciltoota Oromoo naannawa san turani. Oromoon egaa cabee booda bifa lamaan fincilaa ture akka seenaan nu barsiisutti bikka takkatti warri hambaalee sirna gadaa ta'an hoggaa rooroon uummata isaaniitti hammaattu hambaa sirna gadaa sanii fayyadamuudhaan uummata walitti qabanii fincilsiisaa turan. Fincila raayyaa ni beeytan, fincila naannoo dheeraa gara Arsii kana godhame ni beeytan, Harargee keessa bikka adda addaatitti, Jimma keessatti fincilli kun hundi hanga tokko uummanni hogganoonni jajjaboon ka'anii gurmuudhaan hawaasni ka fincilanii jira. Bikka takkatti immoo namoonni hoggaa rooroon itti hammaatte mataa isaanii yookiin immoo warri isaanii hoggaa miidhame
yeroo itti fincilanii gaara galan keessattuu immoo namoota tuduudhaan isaan miidhansan ajjeesuudhaan hoggaa gaara galan warra shiftaa jedhaniin shiftaa Oromootiifi shiftaa warra kaabaa jidduu garaagarummaa jira. Shiftaa warra kaabaa it is a profession nama dachii hin qabne nama dalagachuu hin barbaanne gaara galee nama saamee jiraata. Shiftaan Oromoo hedduu hoggaa laaltan keessattuu gama salaalee kan warra akka Hagarii Tulluu warra akka Asaffaa Shaaroo Lammii warra akka Wasanuu Muluu Wasanuu kana hoggaa agartu warra hoggaa hacuucaan itti hammaattu na warra isaan hacuucusan keessa tokko mataa keessa dhahee qawwee qabatee gaara galee sanboota ifii ganda fi kabachiisu jechuudha. Harargee keessaa sochiin akkanaa ni ture. Reefu amma obboleeyyan kiyya maqaa kaasan akka Hamidoo fi Habib kana yeroon isaan itti fincilan kun it is very critical. Kunis maali fakkeenyaaf gaafa Habib gaara galu bara 1942 Jaarraan daa'ima 16 ture. Gaafa Jaarraan Habibin Hamidoon dachii san shoror keessa naftanyoota naannoo sanii shoror keessa ajjeefamu. Jaarraan nama amma 30 ture. Kana jechuun durii his formative years gaafa sammuunsaa waa qabachuu dandeettutti Jaarraan waan namoonni akka Habibii fi Hamidoodhaa dalagan kana dhagayaa ture. Maaliif fincilan? Eega fincilan booda maal godhan? Ummanni akkamitti isaan arge? Ummanni fi akkamitti isaan arge? Warri naftanyoota akkamitti argan? Mootummaan sonoo akkamitti ilaalan kan jiru mataa isaa keessatti akka dhufe agarra. Kanarraa waan sadi gurguddoo waan hubatanitti fakkaata Jaarraan. Kunis maali? Tokkoffaa waan qawweedhaa san gaccimsiteef kunis nama qawwee wanni gootaa fi luyna adda baastu namni nama gabroomii fi nama tuffatamuu fi nama kabajamu adda baaftu qawwee qabaachuu akka ta'e arge. Tokko kana. Halammata namnummaan tokkoo qawwee qabatee yoo gaara galee naftanyoota yookiin warra isa cunqursan san kajjeesu taate ka shoror keessa taate waa lama akka fiduu danda'u arge. Tokkoffaa warra aangoo rabbiin nuu kanne nuti rabbi irraa filamne jiru san lafatti akka gaddeebisan arge. Halammata ammoo Oromoo mataa qabattee dhakaa irra kaayanis gaduma jettee baadhatu san akka ol jajja'an arge jechuudha. Maaliif? Amma waan ajaa'ibaati ta'e Hamidoo faa birattis Hagarii Tulluu faa birattis hoggaa ta'e maaltu ta'e hoggaa isaan nama tokko ajjeesan namni girjeeti itti seene jechuudha. Torbaan takka keessatti amatta keessatti dargaan isaanii nama 100 yeroo itti ga'ee garte jechuudha. Kun maal arge namni ittiin dhaadachuu mirriisaatu ittiin ba'e geerarsaatu ittiin ba'e jechuudha. Jara kana faarsuu kanaatu ittiin dhalate jechuudha. Kunis onneen Oromoodhaa ni ciifte malee hin duune hirriba kaasuu yoo barbaadu taate finciluudha qabda ka jiru kun mataa keessa akka seeneen arga jechuudha. Gama sadaffaa kan Jaarraa qabsoo hidhannootitti kakaase muuxannoo mataa isaa na fakkaata. Kunis akkuma reefu gama adda addaatiin kaasanitti ijoollummaarraa kaasee waan argaa turerraa hangam takka Oromoon akka dhiitamaa jiruu fi hangam takka miidhaan akka irra geessu. Miidhaa san immoo akka namoonni jedhu Jaarraa was a militant. He was not violent. Kan namni kana hubachuu qaba. He was a militant but he was not violent. He was not a psychopath. There is a difference. Nama wajee kumsa fedhu miti. Yeroo hedduu reason out godhu nama yaale jechuu warra achiisan keessa ijoollummaadhaan kaasee fakkeenyaaf yeroo Profeesar Maammaffaa wajjin jiran san baasa yaabbatee Haramaayaa fi Direedawaa jidduu deemuudhaan warra akkasii nama tuffasuun akka isaan baratan jalaa ka'ee hayyoyyota isaan lafarra kaa'eessan san taa'a jechuun he really tried to civilize the enemy. He really did. Tokko kan garuu maal arge yeroo yaale hunda jarri itti hammaataa akka deemu arge tokko. Samboda eega paarlamaadhaa dorgome booda maal ragaa argate? Kuni wanni ragaa inni argate tokko maali? Mootummaan tun mootummaa qawween jaaramte kadantaa warra qawwee qabuu eeysisuudhaaf jaaramte waan taateef uummanni hanga fedhe osoo as bahee nama barbaadu filate akka aangoon kennamuuf hin teenye hubate jechuudha. Hanumaan wal qabatee keessattuu immoo dubbii asaboot intala Oromoodhaa ka jaarsi jalaa ajjeefame san haqa deebisuudhaa mana murtii keessatti yaaluunii fi deebiin inni Hararittis matwaalaqaa sirraayis argate waan silaa sirna internal change fiduun akkan danda'amne waan abdii jirtu hunda mamii mataa isaa keessatti silaa habuu dandeessu hunda duguugeet fidhe jechuudha. He exhausted it before he went to the armed struggle. Kan namni hubachuu danda'u qaba jechuudha. Wantoota sadan kanatu ejjennoo isaa karaa qabsiisee na fakkaata. Namni kun seenaa abbootii isaatirraa lola finciltoonni Oromoo godhanirraa muuxannoo mataa fiitirraa eega gara qabsoo hidhannootitti seenee booda cichi inni fudhate
ijjinni fudhate hangam takka dursee akka itti yaade nama agarsiisa jechuudha. Sanitti osoo hin seenne booda jaynummaa mashiftoota qofa nagarreenni gootummaan qofti bu'aa akka hin qabnes ni arge. Jarri kun fincilee naannoo sanitti uummata fiitii fi kabachiisee nafxanyoota naannoo sanii haa shooran keessu malee sirna sanii siddaan akka buqqaasuu hin dandeenye ni arge jechuudha. Kanaaf gootummaa irratti qawwee yoo dabalte qawwee irratti jaarmaa yoo dabalte sirna addaan buqqaasuu dandeessa ka jiru mataa keessa seene jechuudha. Kana kan hubannuun hoggaa inni warra jaarame barbaadee baaleetti dhaqeerraa. Hirmaannaa baalee keessaas wanni biraa wanni inni hubate gootummaan jiraachuun qawween jiraachuu fi namni heddummachuun gaarii ta'us yoo jaarmaya ammayyaatiin leenjii ammayyaatiin taligamtee fi deeggaramte malee galma ga'uu akka hin dandeenye gootummaa baalee mul'atte. Injifannoo baalee mul'atte. Garuu injifannoo waaraa ka sirna buqqaasuu dadhabde sanirraa waan hubate fakkaata. Kana gara qeeroo ganamaa jaarruutti tarkaanfii fudhateerraa hubanna jechuudha. Samboodaas waa lama tokkoffaa waa lamatti amane tokkoffaa qawween dirqama ta'uu qabsoo hidhannoodhaa dirqama ta'uu nama amane na fakkaata. Lammaffaa immoo qabsoo hidhannoodhaa jaaruu ni danda'ama jaamee nama dukkanaan itti amanellee na fakkaata hoggaan achi ilaalu. Kana maaliin agartaa? Tokkoffaa amma naannoo sanitti dhugaadhaa naannoo edan kanatti sochiin namni Oromoo hedduu ture. Garuu he was a driving force akka ta'e daakumentoota adda addaatirraa agarta. Eega Somaalee seenee hidhamee dhukaayee amashan addunyaan jijjiiramte. Biyya san keessa yeroo san intarneetiin jiru raadiyoonni nuun jiru waan ta'u kan beekne hoggaa bahu guyyaa muraasa keessatti itti kutee dhufuun isaatu wanni si garsiisu. Itti dhufeenis harka qullaa qawween eegala jechuun isaa Finfinnee dhaqee warraayisii dhufe namni mootummaa qabachuudhaaf harka dha'u jira. Kutannoon Oromoon cunqursaan dura irra jirtus dachiin deddeebitee fi namni haara galfate. Beeki kutannaan kaka'umsi qawweedhaan loluudhaa 76 hin turre. Nu uummata keessaas hin turre. 76tti maaliif dachiin deebitee gaab godhee ture jechuu roorroo uummata irra jirtu. Kun hundi walitti qabatee wanni inni fide maali? Yeroo namni hundi hin godhin jeen sanitti illee kutannoodhaan itti seenuunsaa wanni si garsiisu hangam takka dubbii sanatti akka amanaa ture jechuu. Jaarraan waan sanitti amanee kutannoodhaan hojjechuun qabsoo Oromootiif gumaacha gurguddaa dabuuse. Gumaacha xiqqoo qofaan tokko. Odoon sanitti hin seenne yaadni lama akka ture hubadhaa 70moota kana keessa yaadni tokko maali Oromoo keessa qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti yeroo sanitti yaadni Marxist Leninism keessattuu ka Stalin kunuunanii fi ka Mao Zedong jaan barachuu dammaquu jaaramuu hidhachuudha sadeen wal jala deemaa ture right suni wanni barattoota hedduu biniinsaa ture dura uummata ni barsiifta eega dammaqan booda eega jaaran booda hidhachiifta steepidhaan deemuu qabda. Jaarraan steepii san ni kute. Ni hidhachiifta ni barsiifta ni hidhachiifta wanni addaan eeguun qabduuf hin jiruudha jechuudha. Wanni qawwee lamaan seenee nama barsiisaa hidhachiiseef illee inni san godhuun sun wanni Oromoo fayyade wanni inni akka maraataatti dalagee sun actually theory sun it was proven right. Akkami proven right. Tokkoffaa hoggaa inni Oromoo loluun dandeessu jaansan nama xiqqaadhaan loluunsaa namni akka daddafee dammaqee walitti dhufu godhe tokko kan lammata immoo waraan xiqqaa takkallee taatu naannoo gobeellee san ijaaruun hoggaa hireen dhuftu hoggaa Zayaat Baarreetii jarri kun walitti bu'u hoggaa hireen dhuftu Oromoon qawwee akka argattu gargaare jechuudha. Kasdaffaa immoo tarkaanfii jajjabduu san fudhatee waraana yeroo namni hundi dide hogganni hundi dideetti jaaruu danda'uun isaa sun mul'isfaa wajjin jaaruu danda'uun isaa sun maal uume hoggaa balaaqalaan Finfinneetti buutee namni keenya silaa dhumuu danda'u san balbala mooraa namni keenya itti dheessu godheeti waa lama godhe tokkoffaa ijoollee teenya qaqqaalii du'arraa baraare lammaffaa qabsoo goototaan jaaramte sun beektoonni akka itti dabalaman godhe jechuudha. Kanaaf qabsoo tana asiin gahuu danda'ee na fakkaata. Dhumarratti osoo boleeksii fi rufee asirraa gadi na harkifne jaarraarraa maal barannaa hoggaa jennu dhugaadhaa jaarraan waan dalagee waan jajjabdu hedduu dalage. But he was damn right about one thing. Angoon politikaadha haleessa har'as humna waa sadii irratti hin tuquu barbaada. Siyaasaa keessa qabsoon Oromoo waa sadii qabdi. Gaafii mirgaatii jira. Gaafii mirgaa argachuudhaaf garuu angoon politikaa akkaataan angoon politikaa itti dalaydu to'achuu danda'u dhuunfachuu danda'u qabda jechuudha.
Angoo politikaa harka dhuunfachuuf immoo humna qabaachuu qabda jechuudha. Siyaasaa keessatti humni guddoon qawwe. Siyaasaa keessatti humni guddoon humna militariiti. Angoo utubaaleen angoo afurii jira gurguddoon takka humna security ka jennuun kunis humna militariitii fi humna dahinnatii yookiin immoo intelligensiiti. Kalammataa humna birookiraasiiti warra waa bubbulchu warra waa taayipii godhu warri dubbii hidhee xaxu kan. Kasadaffaa diinagdeedha. Ka afraffaa foreign policyidha. Sadeen kan warra hajaalaa jechuudha. Sadeen kana hunda ka walitti qabu uleedha jechuudha. Kanaaf wanni gaafas jaarraan jee dalagaa isaatiin hanga ammaatillee ka tarkaanfanne dalagaa isaanii gara fuulduraatiis ulee tana gara ittiin argatan irratti deemuu barbaachisa jechuudha. Namni keenyaas kana jaarraa faarsuudhaaf miti. Namni keenyaas yaada lallaafataa dhufu tokko jira. Kunis bilaashitti kadhannee fuula tottolfannee tarabaataa uffannee ejjennoo teenya jijjiirrannee Oromoo aangoorra baafna haqasaa deebifna jechuun kijiban ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf wanni jaarraarraa fudhannu wanni uummata keenyaas tajaajiluu dandeenyu waan humnaan sirraa fudhatan humna qofaan deeffattaa kanarraa fudhadhaan jaa galatooma. Eh?